السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنتو تافي داود سكينيا سجنتا كينيا سيمبو ميدغان توربيت سبتي واري بور ساسة ديت الرأي قالي ميلا ميديا دان قباهي كرا تورا تي في مين بريدان اسم برغهو أمس إيغالي جرا سيمبون كينيا ميدغاني مو حرا بفادتين ماتي توكو دبلنتين غرا كيسا دفني جرا ماتي كينيا جدي ها إيغادو مقايساس أنيم بيكا داود سكينيا في إنما هايمو ماتي كينيا بغنغان افتي بغنغان إيدنيسيس بغنغان نسيمتاني miseensa maatii Simboo qophii bareedaa kanaan gochuu keessaniif hedduu galatooma. Egaa qophiidhaan babbareedaa qabannee Simboodhaan yeroo amma boodaatiif kan waliin turu ta'a. Ani maqaan kiyya Naafil Abdul jedhama. Kanaaf ammoo suuta wal baraa deemna daawwattoota keenyaan. Maatiin keenya kan Simboodha. Daawwattoonni keenya kan Simboodha. Yeroo ati fuuldura kanatti argamtu har'a immoo kun keessummaadha moo eenyudha yaadni jedhullee ka'uun ni mala kanumaaf daawwattoota keenya. Maatii keenya haarawaadha. Naafil Abdul Jalil nutti makamee jira. Ammarraa eegaleetiin yeroowwan qabnuuf sagantaa keenya kan Simboodha waliin qopheessaatiin kan deemnu ta'a. Irra deebiidhaan Naafil baga nagaan dhufte. Baga nagaan jedhanis. Mee torbeen maal fakkaata ture? Torbeen kun egaa akkuma beekamu waan haaraa hedduu of keessaa qaba. Akka biyyaattis ta'ee akka Islaamaattis akka Itoophiyaattis. Akka addunyaattis. Akka addunyaattis wantoota hedduu jira. Torbee kana keessa filannoon majlisaa yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture xumurarra gahee majlisni naannoowwanii fi hanga federaalaattis filatamee uummanni musliimaa nama bakka nu bu'a jedhu filatee ol ergee aanarraa godinarraa akkasumas Oromiyaa dhaqee Oromiyaarraa hanga federaalaatitti filamanii jiru jechuudha. Itti aansuudhaan akka gara biyyaatti ol ceene ammoo gara biyyaatti ol ceena. Hidha guddicha laga Abbaay kana. Kan gambiyyaa kana mi'ati daawwattoota keenyaaf nuuf himi. Wallahi odeeffannoon gara biyyaatti jiru kun waan hedduu nama gammachiisudha. Maalidha? Wanta yeroo dheeraadhaaf nuti hundinuu hawwiidhaan eegaa turre biyya keenya qofatti miti addunyaan guutuun gurratti kennitiin dhimma kana eegaa turte kan jibba qabus ni jira kan jaalala yookaan immoo milkaa'ina waan kanaatii fi kufaatii waan kanallee kan barbaadu qaamotaa fi biyyoota hedduu ture kan jaalatan illee akkasuma hojiin kun akka milkaa'uuf gahee isaanii kan bahan biyyoonnis ni jiranii namoonni dhuunfaallee ni jiranii biyyi keenya kan hunda keessa dabarteetiin waan kana milkeessite yeroo lubbuudhaan jirrutti waan kan arguu keenyatti hedduu gammachuu qabna. Hidha guddicha laga Abbaay waggaa 14 dura bara 2003 keessa kan eegalamedha. Isa santu xumuramee torbee darbe kana keessa yookaan immoo xumura bara darbee amma immoo bara darbe jedhaa haasofna. Amma 18tti achi tarkaanfannee 18 keessa jirra waan ta'eef amma bara darbe jedhaa haasofna. Torbaan darbe kanallee ta'uu jechuudha. Seensa bara 2018 gammachuudhaan eegalle. 18 kana gammachuudhaan eegallee oduun guddoon oduun jabduun biyya milkaa'ina yookaan immoo eebba hidha guddicha laga Abbaay kana jechuudha. Egaa hidhi guddichi laga Abbaayyaa xaarii biyya keenya keessatti ammoo ashaaraa warroottan dabran mootummoonni dabran Hayila Sillaaseen yaadee dargiin bakkee itti godhee mootummaan Mallas bara isaa bu'uura lafa kaahee mootummaan amma jiru Dr. Abiy xumuree asiin gahe jechuudha. Mootummoonni kunniin haa xumuranii yookaan ammoo hojiirratti haa hirmaatan malee wanti kuni namoota miliyoona 120 lammiin Itoophiyaa hundi itti hirmaatee haati sabbata itti hiikkattee daldalaa waan daldaleerra qixxee isaa kennee hojjetaan mindaa isaarraa qixxee kennee birrii biliyoona 500 baasii itti ta'ee laga Abbayyaa geeffannee jirra jechuudha yookaan ammoo laga Moormoor. By the way, lagni kun piroojeektii guddaadha. Piroojeektii guddaa biyyattiin tun qabduu fi kan milkeessite keessa isa guddaadha. Hojii kana milkeessuudhaaf immoo qaamota garaagaraatu kan asirratti hirmaatu. Haga maandisoota gurguddoo, maandisoota sadarkaadhaan jiranitu irratti hirmaata. Kana keessatti immoo achi galanii iddoon sun iddoo namni asiin dura jiraatu illee miti magaalaa taasisanii jiruu isaanii guutuu achi taasifataniiti namoonni hedduun achitti aarsaa kafalanii maatii isaanirra buqqaanii keessattuu immoo hojjettoota guyyaa mahandisoota garaagaraa hojjettoota raayyaa ittisa biyyaa jiran sadarkaadhaan qaamonni dhimmi kun ilaallatu hundinuu achitti bu'uureffataniitiin hojiin kun akka milkaa'uuf
waggoota kudhanii waggaa kudhanii oliif yeroo isaanii kan dabarsan kan lubbuun isaanii darbillee namoota hedduutu jira hojii kana milkeessuudhaaf. Garuu immoo guyyaa torbaan darban kana keessa hojiin kun milkaa'ee biyyi keenyallee gammaddee sagantaa guddaadhaan eebbifameetiin hojii eegalee jechuudha. Kun gammachuu kenna hundaa nutis akka miilaan miidiyaatti hiirni guddichi laga Abbaayyaa kun hojjetamee xumuramee sadarkaa kanarra gahee eebbifamuu isaatiin nutis gammachuu keenya akka nuti dhagahame dabarfachuu barbaanna. Waan hagana gahu milkeessuun waan laafaa miti. Piroojeektii waggaa 14 fudhate akka Afrikaatti tokkoffaa akka addunyaatti torbaffaa kan addunyaan guutuun maalirra gahee maalirra jira jettee gurra qeensitee dhaggeeffataa turte. Kan akkasumas warroonni piroojeektiin kun akka fiixaan baaneef dhiibbaa hedduu godhaa turanis jira. Isaanis ammoo yeroo dhumaarratti harka kennanii nu wajjin harka dhahanii jiranii. Kuni waan guddaadha. Biyya keenyaaf milkaa'ina guddaadha. Keessattuu immoo naannoon sun akkuma dura jedhee naannoo gammoojjii turedha. Amma immoo haalli garaagaraa infraastiraakchariin garaagaraa achitti hojjetamee yeroo isaanii ibsama. Eebba kana booda daawwiidhaaf illee banaadha akka ta'udha. Even daandiin xiyyaara Itoophiyaa illee balalisaa garas akka taasisu illee already karaan kaa'ameera. Filaayitii illee ni jira jechuudha. Kanaafuu namni deemee daawwachuu barbaadu hojii kana namni arguu barbaadu hundinuu iddoon sun iddoo guddaa iddoo bashannanaati. Duratti laga ture amma immoo irraa mummuramee sababa elektiriika kana akka uummataaf raabsuudhaaf yookaan immoo paawarii kan akka kennuudhaaf walitti qabamee hara guddaa ta'ee bashannanaa fi riizortooriin garaagaraa illee achirratti ijaaramuun ni malanii gara fuulduraatti iddoon kun iddoo dhaqanii daawwachuudhaaf maluudha. Maaliif wanta biyyi keenya ittiin boontu wanta hawaasni biyya keenya ittiin boonu jalqabarraa xiqqaarraa kaasee hanga guddaatti waan isarraa eeggamu bahanii jiranii 8100 ni yaadatame. 8100 yeroo ka'u yeroo hundayyuu waa'ee hidha kana laga kanaatu sammuu keenya keessa dhufa. Kanaaf ammas irra deebiidhaan hawaasni keenya kan biyya keenyaa namoonni hojiin kun akka galma gahuuf gahee keessan baatan hundinuu baga gammaddan baga gammadan. Egaa Abbaayyaan daawwachuudhaaf namni hunduu haqa qaba. Abbaayyi ijaaramu irratti namni hunduu dhakaa ashaaraa isaa achi keessaa qaba waan ta'eef hundi keessanuu akka daawwattanii isin jenna gamanumaan. Eeyyannaa fi wantoonni akka biyyaatti torbaan kana keessummeessinii keessaa kana fakkaatu ture. Waa'ee majlisaatti haa deebinuti. Majlisni keenyiin aanaa irraa kaaseetiin hanga federaalaatti waggoota 5 kanniiniif majlisa Itoophiyaa hoogganuudhaan uummata musliimaa qarqara yookaan uummata musliimaa tajaajilantu jira. Mee sanniin nu kaaseeti gara sagantaatti nutti dabalu. Warroonni amma dura majlisa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan uummata islaamaa bakka bu'uudhaan bulchaa turan majlisa yeroodhaaf bulchaa turan Dr. Kabajaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa filannoo ammaa kana uummanni islaamaa bakka na bu'a jechuudhaan sadarkaa federaalaatti majlisa Itoophiyaa pireezidaantii ta'uudhaan filamanii jiran. Irra deebiidhaan osoo hin ta'in yeroo jalqabaatiif filannoommaan majlisaa kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaati sirriidha. Akkasuma dammoo gara naannootti yoo gabbuune akka Oromiyaatti Gaalii Muktaar pireezidaantii mana maree dhimmoota islaamaa Oromiyaa ta'uudhaan filamanii jiranii kana fakkaata. Namoota kanneen immoo hooggantoota keenyiin bara hojii gaarii bara milkaa'inaa jennaan. Hojiiwwan isaanirraa eegamu hojii uummata musliimaa boonsu akka hojjetan abdii guddaa irraa qabna. Kuni itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaa kana immoo akka isaan bahan rabbiilleen isaan haa gargaaru jennaani. Egaa akka bilimtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya kan Simboodhaa ammas itti fufee jira. Sagantaan keenya Simboodhaa kan itti aanu oolmaa ta'a. Oolmaa daawwanii irratti dachaanaa turtii gaarisinii.